Harkafuun akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun kan daawwataa jirtan torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu qophii keenya Sona Miidiyaa har'aati. Akkuma amaleeffanne fuulleffannaan keenya har'aas oduulee yookaan odeeffannoo marsaalee miidiyaa irratti afarfamaa jiran irratti xiyyeeffanna. Tibba kana odeeffannoon miidiyaalee biyya keessaas ta'e kan sadarkaa addunyaa irratti haala Itoophiyaa fi Oromoo ilaalchisee ba'aa jiru keessaa waa lamatu qalbii keenya hate. Kan duraa sirni gadaa baroota dheeraaf mootummoota gabroonfatoon irratti duulamee akka baduuf irratti hojjetamaa ture galmee hambaalee seenaa addunyaa irratti galmaa'u yoo ta'u inni itti aanu immoo durataa paartii koongiresii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddina imala isaanii biyya Awurooppaatti taasisan booda qabamanii to'annaa jala oolfamuu isaaniiti. Qabxilee lameen kanarratti waliin haasa'uuf jirra. Maarree kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaati, nu waliin tura. Sirni gadaa sirna caasaa bulchiinsa Oromooti. Sirna hangafa qaroominaa. Har'a gadaan kana jennee wal barsiisuuf osoo hin taane sadarkaa inni irra jiru waliin ilaalla. Jaarraa 19ffaan dura uummati Oromoo sirna kanaan wal bulchaa ture kan jedhu godinaalee Oromiyaa biroo keessatti akka afoolaatti dhalootatti haayimamu malee Booranaa fi Gujii akkasumas daangaa Keeniyaa Oromoota jiran biratti garuu laaffatus sirni kun itti dhimma ba'amaa as gaheera. Bara 1990moota booda garuu sirni kun lubbuu horataa dhufee balbala uummata Oromoo hundaa rukutuun Oromoon akka sabaatti gabrummaa jaarraa tokko isarratti gooba baasee ture ofirraa qolatee sirna isaa diinni cabsisana dhaalmayaan jabeeffatee deebi'ee akka gadaatti buluuf erga onnachuu jalqabee gannooti 12 taraniiru. Sirni gadaa kan olaantummaa yookiin abbaa hirrummaa of keessaa hin qabne kan marsaan aangoo walitti dabarsan sirna har'a biyyooti dimokiraatawaadhaa ittiin jennu akka Ameerikaa ittiin bulan sirna demokiraasiiti. Akka sirna gadaatti namni baallii of harkaa qabu tokko waggaa 8 caalaa baallii yookaan aangoo qabatee of harkan tursu. Jaallatus jibbus waggaan 8 yoo marsee dhufu isa taanutti dabarsuun soorama ba'a. Oromoon jaarraa tokkoon dura yoo sirna kanaan bulu biyyi madda demokiraasiiti jedhamtee faarfatamtu Ameerikaan kan isaan marsaa gadaa isaanii waggaa 8 gochuu jalqaban baroota 1950 booda ta'uu beektu laata. Hayyooti hedduun sirna kanarratti qorannaa jajjabaa geggeessaniiru. Kanneen akka Asmroom Laggasaa, Ulrich Brokamper, Donald Levin dabalatee hayyooti biyya keessaaf biyya alaa hedduun waa baay'ee sirna gadaa irratti barreessaniiru. Waggaa dheeraan booda gumiin abbootii gadaa dhaabbachuurra darbee sirna kara qaroomina jaarraa 21ffaa waliin wal simsiisuuf illee dargaggoota Oromoo kan hirmaachise qorannoolee hedduun yubummaa abbootii gadaa Oromootiin irratti hojjetamaatti jira. Hayyooti sirna gadaa Oromoo irratti qorannoo geggeessan kun hundi waa tokko irratti walii galu. Kunis sirna bulchiinsa gadaa sirna qaroominaa ta'uusaati. Har'a waggaa waggaan hora arsadii irratti wal ga'uun kan geggeeffamu sirni irreeffannaa Oromoo sirna gadaa kana keessaa tokko yoo ta'u kunis adda durummaa abbootii gadaatiin raawwata. Akkuma Oromoon diinaan cabee sirni bulmaata isaa gadaanis laaffateen sirni irreeffannaa isaas wajjin laaffatee yeroo dheeraaf addaan citee tureera. Har'a garuu Oromoota miliyoonaan lakkaa'amantu irratti hirmaata. Ta'us aadaan miidhagaa fi hirmaannaa uummataa guddaa qabu kun yeroo dheeraadhaaf otuu galmee hambaalee seenaa sadarkaa addunyaatti hin galmaa'in yookaan hin beekamin tureera. Kunis mootummooti darbaa dabarsa aangoo biyyattii wal harkaa fuudhuun hoogganaa turan ilaalcha isaan Oromoof aadaa isaarraa qaban gadi aanaa ta'uu isaarraa kan madde ture.
bara 1991 booda garuu qaawwi xiqqoo argamtetti dhimma ba'uudhaan hayyooti Oromoo hedduun sirna kana deebisanii miila lamaan dhaabuu keessatti gahee olaanaa gumaachuun qofa osoo hin taane baroota asaanan kana galmee hambaalee seenaa yuuneeskootti galmeessuudhaaf ifaajee jabaa eegalani. Ifaajeen kun bara darbe abdii horachuun akka hoogganooti dhaabichaa waa'ee gadaa irratti fuulleffatanii qorannoo geggeessan taasise. Sanumaan ulaagaa dhaabbati kun gaafatu hunda guutuu ibsanii yeroo dheeraaf garuu otoo ifatti hin galmaa'in ture. Sadaasa 29 bara 2016 guyyaa kaleessaa jechuudha. Dhaabbati hambaalee seenaa addunyaa yuuneeskoon sirna kana sirnoota addunyaan qabdu qaqqaalii keessaa tokko akka ta'etti galmeessuusaa ifa taasise. Kun hayyoota kanarratti hojjetaniif bu'aa hojii isaanii yoo ta'u, uummata Oromoo bal'aaf ammoo injifannoo guddaadha. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa har'aati. Qabxii isataanutti dabarra. Sadaasa 30 bara 2016 durataan paartii koongiresii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa biyya Awurooppaa turanii erga deebi'aniin booda seera labsii yeroo muddamaa biyyattiin baafatte dhaabbilee shororkeessitootaa jedhaman waliin marii geggeessitanii jechuun hidhattoota mootummaan qabamanii to'annaa jala oolfamuun isaanii miidiyaan gabaase. Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hoogganooti olaanoon paartichaa harki 95 ol mana hidhaa mootummaa wayyaanee seenaniiru jechuudha. Kun qabsoo Oromoon bilisummaasaaf gochaa jiru keessatti miidhaa akkamii fida isa jedhu otoo hin ilaalin dur mee siyaasa biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti imala Dr. Mararaa Guddinaa haa ilaallu. Sirna zawdii yookaan ammoo moototaa mormuun qotee bulaan, barsiisaan, barataan, hojjetaan mootummaa kan dafqasaan bulu, daldalaan, humni waraanaa hundumtuu walharkaa fuudhuudhaan mormii isaan cichummaan geggeessaa ba'an fulbaana 2/74 galma rukute. Haa ta'uti paartiin jabaan mormii uummataa sana qindeessee uummata sana imaammata tokko jalatti geggeessu wayita sanatti jiraachuu dhabuurraan kan ka'e mormii uummataa sana barattoonni adda durummaan haa geggeessan iyyuu malee kan jala bultii kufaatii sirna fiudaalaa sana wal ijaaree gara aangootti ol ba'e humna waraanaa ture. Carraa adda durummaa barattoota Itoophiyaatiin rasaasa tokko utuu hin dhukaasin masaraa Minilik kan to'ate humni waraanaa sun ajajoota waraanaa olaanoo sadarkaa adda addaarra turanii 120 ta'an fo'uudhaan mooraa waraanaa afuraffaa yookaan immoo kan arattanyaa kifla xoor jedhamu sana keessatti walitti isaan qabee akka aangoof qophaa'an taasise mootummaan Dargii. Isaan kun humnoota waraanaa lafoo kubur zabanyaa fi akkasumas humna poolisii keessaa kan walitti dhufan turani. Erga walitti dhufanii booda koree tokko bu'uureessan. Koreen kunis koree qindeessituu biyyoolessaa jedhama ture. Dhaadannoo isaan yeroo sana gara uummataatti qabatanii gadi ba'an keessaa tokko Itoophiyaan haa dursitu, kan nama acuucan yookaan quucersan haa barbadaa'anii kan jedhu ture. Dhaadannoon kun akka isaan onnee uummataa hedduu keessa seenan isaan gargaare. Fulbaana 2 bara 1974 koreen Finfinnee keessatti gadi dhaabbatte sun mooticha Haayila Sillaasee aangoorraa fuudhee bakka isaan bulchiinsa waraanaa yeroo kan giziyaawwii wattaadaraawwii astadaadar Derg jedhu sana dhaabbate.
Achi keessattis kan dubbachuun dorgomaa hin qabnee fi dubbii inni haasa'u jiidhaa gogsuu danda'u namni akka Mangistuu Hayilamaariyaam aangoo eenyuyyuu isa harkatti qabuu hin dandeenyetti ol ba'e. Suutas bulchiinsa yeroo irraa gara mootummaatti of jijjiire. Yeroon sun Itoophiyaas ta'e biyyoota akka Itoophiyaa biroo keessatti ilaalchi siyaasa hawaasummaa yookaan ammoo sooshaalizimiin kan akkaan afarfamaa ture yoo ta'u biyyooti akka Itoophiyaa olola biyyoota tokkummaa Sooviyeet yeroosii fi Chaayinaatiin macha'an otoo bitaaf mirga ofii hin millatin miidhaa fi bu'aa ilaalchi sooshaalizimii biyyattii irratti fiduu malu osoo hin xiinxalin hayyoota otoo sirriitti hin mariisisin Koomishinii bu'uureessitoota paartii hojjetootaa yookaan ammoo ISEPAKO gadi dhaabuun ilaalcha sooshaalizimii ifatti hordofuudhaan hojiitti seename. Hayyooti siyaasaa hedduun dargiin guyyaa sana miilla isaa tokko gara qileetti gadi buusee jedhu. Mootummaan dargii ga'umsa siyaasaa, bilchina bulchiinsaa, tooftaa dippiloomaasii fi walumaa gala akka biyyatti geggeessan hubannoo waan hin qabaanneef hubannoo kana irraa argachuuf jecha paartilee siyaasaa biyyattii keessatti hundeessuun hayyoota walitti qabuu fi mariisisuun tooftaa isa duraa ta'ee itti argame. Haala kanaanis jaarmiyaalee uummataa yookaan hizbi dirijjit ijaarraa jechuun waamicha taasiseen paartileen siyaasaa 5 ijaaraman. Isaanis Ihaappaa, Meeysoon, Icaat, Maalaridiif Sadad turan. Dhaabbileen akka Ihaappaa, Maalaridiif Sadad Itoophiyummaa irratti ilaalcha isaan hordofan baay'ee walirraa fagaachuu baatus namooti Meeysoonii fi Icaat keessa turan garuu irra jireessa Oromoota waan turaniif quuqama Oromummaa kanneen qaban hedduutu keessa ture. Booda kan akka Icaat golgaa ittiin of dhoksaa turan keessaa ba'anii ifatti adda bilisummaa Oromoo ta'anii yoo qabsoo bilisummaa Oromoo eegalan kanneen akka Meeysoon ammoo hanga mootummaan dargii hunda isaanii walirratti kakaasee kaan ajjeesee kaan biyya ari'ee kaan hidhee dhaaba isaaniis barbadeessutti gaaffiin Oromummaa dibaabee Itoophiyummaa jalatti deebi'a malee qofaatti dhiyaachuu hin qabu jechuun namoota amanan turan. Isaan kana keessaa tokko dargaggummaan Dr. Mararaa Guddinaafaa turan. Dr. Mararaa Guddinaa barsiisaa saayinsii siyaasaa ta'uu qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa argamsiisuuf kan isaan mooraa siyaasaa keessatti of argan umrii dargaggummaatiin ture. Paartii Dr. Mararaan haalaan faana turan Meeysoon bulchiinsi humna waraanaa yeroof dhaabbate sun uummati dammaqiinsa siyaasaa horatee paartii isa bulchu filachuu hanga danda'u qofaaf aangoorra akka turu amanuudhaan aangoo harka uummataa galchuuf jecha dargii gargaaruun tarsiimoo siyaasaa jiru hunda diriirsuuf qindeessuu keessatti ga'ee olaanaa kan taphataa ture Meeysoon booda yoo dargiidhaan rukutamee jedhu namoota ilaalcha sana hordofan keessaa Dr. Mararaa Guddinaa fi waayillan isaanii dabalatee namoota hedduunis jireenyi isaanii mana hidhaa ta'e. Dr. Mararaa Guddinaa mootummaan dargii aangoo dabarsee harka uummataatti kennuu qabaa ilaalcha jedhu horachuun kanneen dargii balaaleffatan keessaa tokko ta'anii argamuu isaaniitiif qabamanii waggaa 7 mana hidhaa mootummaa dargii keessatti dabarsan. Sirni sooshaalizimii sun kufuuf yoo raafamuu jalqabu bara 1989 keessa Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee namoota ilaalcha siyaasaan dargiin yeroo dheeraaf hidhe hiikuu hordofuun Dr. Mararaa Guddinaas waggaa 7 booda mana hidhaatii ba'anii barumsa isaanii addaan kutanii turan sana goolabuuf jecha gara biyya Masrii Kaayirootti imalan. Jalqaba baroota 1990moota keessa qisaasama ilaalcha sooshaalizimii irra ga'aa ture hordofuun mootummoota hedduun miila lamaan dhaabbachuun itti ulfaatee bitintiruu jalqabanii turani. Isaan keessaa tokko mootummaa dargii ture. Boodas bara 1991 of danda'ee dhaabbachuu dadhabee mootummaan dargii kufe. Dr. Mararaa Guddinaa bara 2002 Neezerlaand The Haguetti kan argamu Instituutii Qorannoo Hawaasummaa irraa saayinsii siyaasaatiin PhD isaanii argatani. Waraqaan qorannoo isaanii yeroo sanaas imala siyaasa biyya isaanii bara 1960moota irraa jalqabee hanga bara 2000tti ture irratti kan fuulleeffate ture. Dr. Mararaa Guddinaa akka barumsa isaanii goolabaniin hanga gaafa soorama malee ari'amanitti Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaaraa Piroofeesarii ta'uun muummee saayinsii siyaasaa barsiisaa turan. Hidhaan waggaa 7 Dr. Mararaa Guddinaa siyaasa keessaatii qooda fudhachuu irraa isaan hin jilchine. Siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee konfiraansii sadarkaa addunyaa hedduu irratti hirmaataniiru.
Siyaasa biyyattii darbee fi kan keessa jiranii wal bira qabuudhaanis kitaabota qubaan lakkaa'aman barreessaniiru. Erga mootummaan dargii kufe wayyaaneen gara aangootti dhufe waggaa 5 booda sirna mootummaa wayyaanee uummata Oromootiif ta'e Itoophiyaatiif bu'aa hin qabaatu jechuun karaa itti amananiin yaada furmaataatii kan jedhan qabatanii as ba'uun bara 1996 paartii koongiresii biyyoolessaa Oromoo jedhu hundeessan. Boodas paartiin isaanii kun paartii Waafidoo waliin walitti baqan. Kun ammoo hariiroo Dr. Mararaa Guddinaa fi obbo Baqqalaa Garbaa jidduu jiru akka bifa amma jiru qabaatuuf shoora guddaa taphate. Barreessaa paartii Waafidoo ka turan obbo Baqqalaa Garbaa otoo mana hidhaa jiranii paartii isaanii Waafidoo fi paartiin koongiresii biyyoolessaa Oromoo walitti baquun paartii koongiresii federaalistii Oromoo amma jiru jedhu uummatan. Dr. Mararaa Guddinaas durataa paartii KFO fi akkasumas paartiin KFO waliin tumsa ijaarratan madirakiifis ittaanaa durataa ta'uun geggeessaa jiru jechuudha. Paartiin koongiresii federaalistii Oromoo filannoo biyyoolessaa bara 2015 Itoophiyaa keessatti geggeeffame mootummaa wayyaanee dhibbantaa dhibbaan injifadhee jedhu keessatti hirmaachuun mootummaa abbaa hirree waliin dorgomanii aangoo qooddachuu yookaan injifachuu kan yaadamu ta'uu baatus yeroo duraatiif garuu magaalota Oromiyaa keessatti uummata waliin wal arguuf carraa argatan keessattuu dargaggoota biyyattii kumaatama hedduu of dudduuba hiriirsuu danda'ani. Quuqama uummata isaaniif qaban ifatti mirkaneessuun deeggartoota miliyoonaan lakkaa'aman horatanis. Keessumaa dhimma saamicha lafaan wal qabatee bara 2014 maqaa maaster pilaanii jedhuun kan gadi ba'e san mormuu fi biyyattiin gara rakkoo hamaatti otoo hin seenin mootummaan isa kana akka keessa deebi'ee ilaaluu fi akkasumas yaada isaa jijjiiru qofaayyuu osoo hin taane dhimma uummatichaa irratti abbummaan murteessuun dura akka gadi bu'ee uummaticha mariisisuu dhiibbaa gochuu jalqaban. Haa ta'u malee mootummaan sana moggaatti dhiisee yaada isaa itti fufuun bara 2014 san Oromoota 78 ol hidhattoota mootummaatiin ajjeefaman. Sadaasa bara 2015 labsii magaalota Oromiyaa jedhu hordofuudhaan mormiin bara 2014 eegale sun magaalaa Gincii keessatti bifa biraa qabate. Mormiin sun gara lixa Wallaggaa magaalaa Mandiif Gullisootti ce'uun torbanuma sana keessa dargaggooti 2 magaalaa Gullisoo irratti ajjeefamuu hordofuun Oromiyaa guutuun mormii sanatti makatan. Mormiin sun guutummaa Oromiyaa waliin ga'uudhaan akka mootummaan wayyaanee hoogganoota paartii koongiresii federaalistii Oromoo irratti ilkaan qaratu isa taasise. Kanumaanis obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hoogganoota paartichaa olaanoo mana hidhaatti darbate. Kaayyoon mootummaa wayyaanee inni guddaan paartiin mormituu jabaa deeggarsa uummata Oromoo qabu biyyattii keessa akka hin jiraanne gochuu waan ta'eef paartiin koongiresii federaalistii Oromoo hoogganoota isaa olaanoon dura ta'an alatti mana hidhaa keessa otoo jiru haala qabatamaa siyaasa biyyattii keessatti KFO'n deebi'ee socho'uu hin dandeenye. Dura ta'an paartichaa Dr. Mararaa Guddinaa sanaan dura Yuunivarsiitii Finfinnee waggoota dheeraaf barsiisaa turan keessaa ari'amanii mana keessa jiraatan illee akka deebisanii taasifameera. Har'a qabsoon Oromoo sadarkaa boodatti deebi'uu hin dandeenye irra ga'eera. Mormii xumura gabrummaa sadaasa bara 2015 magaalaa xiqqittii Gincii keessatti bifa haaraan eegale san erga sadarkaa warraaqsaatti jijjiirameen booda mootummaan wayyaanee kufaatii isaa isa xumuraa waan mirkaneeffateef jecha harcaa hoogganoota Oromoo hafan dhabamsiisuun yoo danda'e qabsoo kan yeroo xumuraatiif ija balleessee abbaa hirrummaasaa ifatti mirkaneeffachuun yeroo umrii bittaasaa dheereffachuuf tooftaa isa dhumaa harkatti hafteetti dhimma ba'aatti jira. Kunis durataa paartii koongiresii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa erga turtii isaanii biyyoota Awurooppaa xumuranii guyyaa kaleessaa gara biyyaatti deebi'an mana isaanii keessaa galgala gara sa'aatii 2 irratti hidhattoota mootummaatiin qabaman oduun jedhu dhaga'ame. Otoo hin turre miidiyaan mootummaa Faanaaf Corporation Broadcasting Itoophiyaa EBC'n Dr. Mararaa Guddinaa seera labsii muddama keeyyata duraa irratti barreeffame cabsuun to'annaa jala oolfamuu isaanii gabaase. Sunis akka keeyyata labsii yeroo muddamaa irratti barreeffamee jiru baatii 6 keessatti paartileen mormituu biyyattii keessa jiran kamiyyuu paartilee mormitootaa mootummaan sun shororkeessitoota jedhee moggaase waliin haasa'uun kan isaan yakkisiisu ta'udha. Dr. Mararaa Guddinaa turtii isaanii Biraasils keessatti otoo uummati addunyaa miliyoona hedduutti lakkaa'amu daawwatu biyya Biraazil magaalaa Riyoo dirree Olompikii addunyaa irratti
iccita demokraasii Itoophiyaa biyyooti dhiyaa faarsan soqolee kan qullaa dhaabe atleet Lalisaa Fayyisaa fi hoogganaa paartii Gimboot torbaa Dr. Biraanuu Naggaa waliin dhimma abbaa hirrummaa mootummaa wayyaanee irratti aangaa'ota mootummaa Awurooppaa waliin haasa'uu isaaniiti. Dr. Mararaa Guddinaas yeroo dheeraa booda mana hidhaa waggaa 7 keessa turanitti sirna adda addaa jalatti ilaalchuma wal fakkaatuun ammas deebi'anii hidhamani. Kun nama ajaa'ibu. Dr. Mararaa Guddinaa sirna uummata isaanii aangoomsu hundeessuuf mootummoota wayyaanee utubanii isaan harraan ga'an waliin gargaarsa keessan irraa dhaabaa jechuuf Awurooppaa dhaqanii aangaa'ota waliin haasa'ani. Wayyaaneenis uummata Dr. Mararaan amananii waliin qabsa'an akkasumas uummata gabrummaa nuffee mormataa jiru kana hooggansa dhabsiisuuf Dr. Mararaa Guddinaa hiite. Kun waan haaraa osoo hin taane amaluma abbootii hirreeti. Har'a Amnesty International dabalatee miidiyaaleen sadarkaa addunyaa hedduun deebi'anii dhimma hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa irratti uummata Oromoo yaadachaatti jiru. Gaangeen hidhaa kuttee jennaan matuma ofitti jabeessitee jedhani. Dhaabbileen mirga namoomaaf falman kan akka Amnesty mootummaan Itoophiyaa durataa paartii KFO hidhuun namooti yaada ofii bilisaan akka hin ibsannee fi daangessuun muddama siyaasa biyyattii keessa jiru sana matumaa hammeessuuf jira jechuun yaaddoo qaban irra deebi'anii ibsachuu jalqabanii jiru. Tarii kun haga yoomitti itti fufa kan jennu jiraachuu mallata. Haga wayyaaneen jiraachuuf tattaafattutti kunis numatti fufa. Haa ta'uti qabsoo Oromoo boodatti deebisaa isa jedhu yoo ilaalle garuu matumaa hammeessa malee taakkuu tokko qabsoo Oromoo boodatti hin deebisu. Kanaaf ammoo mallattoo kan nuuf ta'u baatii muddee bara 2015 keessa hidhamuu Baqqalaa Garbaatiif hoogganoota paartichaa hafan kan akka Dajanee Xaafaa, Dastaa Dinqaa, Gurmeessaa Ayyanoo, Addisuu Bulallaafaa erga hidhamaniin booda bifa qabsoon uummata Oromoo qabate ilaaluun ragaadha. Hidhaan hoogganoota Oromoo ajjeechaan dararaa fi gara balleessuun kan har'a jalqabe miti. Baroota 1970moota keessa erga bifa sirna qabuun dhaabni bilisummaa Oromootiif falmu addi bilisummaa Oromoo hundeeffameen as Oromoo caalaa kan hoogganoota isaa dura ajjeefame hidhame achi buuteen isaanii wallaalame dhaabi siyaasaa tokkoyyuu hin jiru. Kun garuu matumaa uummata bilisummaa dheebote onnachiisaa dhufee qeerroo har'a waraana amma funyaaniitti hidhatee gara laafina tokko malee rasaasa itti dhukaasee ajjeesu dura dhaabbatu dhalche malee taakkuu tokko boodatti hin deebifne. Deebisuufis hin jiru. Gaangeen hidhaa hiikkattee jennaan matumaa ofitti jabeessitee jedhani. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa har'aati. Torbee sagantaa biraan walitti deebina. Hanga torbanitti torban gaarii. If booda deebi'ee isa diinni bitu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Gandhi ifate foddaa bilisummaa kunootti dhihaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate.